Obboloota lafa jirtaan lafa jiru keessanitti ayyaanni nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu an nagaa kiyya waaqayyo keenyaaf galannaa baay'atu barumsa keenya ara seera keessa deebii boqonnaa 22 keessatti wanta baay'ee seera baay'ee waaqayyo saba kanaaf kenne argina. Sabni kuni biyyi isaan keessaa ba'anii biyyi isaanitti deemanii biyya abboommii waaqayyo qaban miti biyya seerri waaqayyo kennameef miti sabuma kanatti yeroo jalqabaaf saba Israa'el kanatti kennamaati jira. Kanaaf waaqayyo waan baay'ee akkamitti akka jiraatan maal akka godhan waan nyaatan irraa qabanii waa'ee gaa'ila isaanii obboleessa isaanii gidduutti akkamitti wajjin jiraatan maal akka yaaduu qaban walii isaaniitiif hundumaa waaqayyo as keessatti isaan gorsaatii jira. Nuti simmattuma fufnee waaqayyo waan abbootii keenya barsiisee seera waaqayyo yeroo sana kenne akkasumas seerri sunillee Yesuus Kiristoos illee akka kamitti arra akka nuti heeguu qabnu akkaataatti nu barsiise macaafa kakuu haaraa wajjin wal maddii qabannee dhaggeeffannee akka barannu siniin jedhaa jajjabaadhaayi guutummaa boqonnaa kanaa dubbiseeraa itti seenaa dhaggeeffadhaayi baay'ee kan nama gammachiisudha dubbii sagalee waaqayyooyi. Akkuma laalaati turretti immoo gaaffii sinifan baasaanii as keessaa gaaffii sana feesbuukii irraa dubbisaatii deebisaayii eebbifamaatu seenaa dhaggeeffadhaa. Qotiyyoon yookiis oolaan obboleessa keetii badee otoo adeemuu yoo argite gara isaatti deebisi malee calluma jettee hin dhiisin. Obboleessi keessatti dhiyoo yoo ta'uudhaa baate yookiis yoo beekuudhaa baatte immoo mana keetti fuudhii gali amma obboleessi kee barbaacha dhufuttis si bira haa turu. Yommuu inni dhufu immoo isaaf deebisi. Arree isaa yookiis uffata isaa akkasuma godhi. Egaa waanuma obboleessa kee dura bade inni dhabee barbaadaa jiru yommuu argitu akkasuma godhi malee tuffattee hin dhiisin. Arreen yookiis qotiyyoon obboleessa keetii karaa irratti kufee yoo argite isa gargaarii kaasi malee calluma jettee hin dhiisin. Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatin, uffata dubartii dhiirri hin uffatin. Eenyumti illee wanta akkasii yoo godhe waaqayyo gooftaa kee biratti ciggahamaa in ta'a. Muka tokko irratti yookiis lafatti mannee simbirroo ilmaan yookiis anqaaquun keessa jiru argitee ati ilmaan yookiis anqaaquu sana irra yoo jiraatte haadha ishii ilmaan wajjin hin fudhatin. Gaarii akkasiif ta'uuf bara dheeraas akka jiraattuuf haadha ishii gadhiisi. Ilmaan garuu ofii fudhachuu hin dandeessa. Ati mana haaraa yeroo ijaarrattu namni bantii isaa irraa kufee dhiiga dhangala'uu fi gumaa mana kee irratti akka hin finne qarqara bantii mana keetii naannessi ittisa itti hojjedhu. Sanyii akaakuu garaagaraa iddoo dhaaba wayinii keetii hin facaasin. Kanaa achi iji sanyii isa ati facaaftee sanaa iji iddoo dhaaba wayinii sanaa irraa argamus guutummaatti mana qulqullummaaf addaan in baafama. Qotiyyoo fi harree walitti cabaddee ittiin hin qotin. Uffata rifeensaa fi quncee talbaa irraa waliin makame dhahame hin uffatin. Qoloo uffattutti karaa golee arfanii cerceree kaahadhu. Namni tokko niitii fuudhee erga bira gahee booddee yoo ishii jibbe inni dubbii nama yellaasisuun ishii hadheessee ani intala kana nan fuudhe garuu yeroon ishiitti dhiyaadhe immoo milikkita durbummaa ishii nan dhabe yoo jedhe abbaan intalittii fi haati ishii milikkita durbummaa isheetii karra keellaa mandarichaa lafa maanguddoonni mandara sanaa itti wal ga'anitti geessanii isaanitti haa dhiyeessan. Yommus abbaan intalittii maanguddootaan ani intala koo namicha kanatti nan heerumsiise inni immoo ishii hin jibbe kunoo hammas dubbii nama yellaasisuun ani milikkita durbummaa intala keetii hin arganne jedhee ishii hadheesse. Amma garuu milikkinni durbummaa intala kootii kunooti haa jedhu. Wayyaa sanas maanguddoota mandara sanaa duratti haa diriirsan. Yeroo sanatti maanguddoonni mandara sanaa namicha fuudhanii haa dhaanan. Sababii inni durba Israa'el irraa
maqaa gadhee kaa'eefis meetii sheeqelii 100 miijanu abbaa intalaatiif gatii haa baasisan. Intalittiin himmoo haadha manaa isaa haa taatu bara jireenya isaa guututtis ishee gadi hin dhiisin. Haa ta'uyyuu malee adheessi sun dhugaa ta'ee milikinni durbummaa intalittii yoo argamuu baate intalittiin mana abbaa isheetii gaalamoottuu isheetiin Israa'el keessatti wanta yellaasisaa waan hojjetteef gara balbala mana abbaa isheetitti ishee haa baasan. Namoonni mandara isheettis dhagaadhaan rukutanii ishee haa ajjeesan. Akkasitti isa hamaa of gidduudhaa baasa. Namni tokko dubartii dhirsa qabdu wajjin utuu ciisuu yoo argame lamaanuun isaanii namichi inni ishee wajjin ciisee fi dubartittiin haa ajjeefaman. Akkasitti isa hamaa Israa'el keessaa baasa. Namni tokko durba kaadhimamte tokko mandara keessatti argee isheedhaa wajjin yoo ciise isaan lachuu gara karra keellaa mandarichaatti baasa. Isheen durba mandara keessaa utuma jirtuu hin hiyyine, inni dhiira immoo kaadhima nama biraa in salphise. Kanaafis isin dhagaadhaan rukutaatii isaan ajjeesa. Akkasitti isa hamaa of gidduudhaa baasa. Namni tokko bakkee keessatti durba kaadhimamte tokko argee qabee ishee wajjin yoo ciise garuu namichichi inni ishee wajjin ciise sun duwwaan haa ajjeefamu. Wanti akkasii akka isa namni tokko nama biraa irratti ka'ee isa ajjeesu waan ta'eef cubbuu du'aan ishee ga'u intalittii irra hin jiru. Kanaaf intalittii waan tokko iyyuu hin godhiina. Namichi bakkee keessatti waan ishee argateef intalli kaadhimamte sun yoo iyyite iyyuu ishee oolchuudhaaf namni tokko illee hin argamu ture. Namni tokko durbummaa hin kaadhimamtaniin tokko argee qabee ishee wajjin yoo ciise isaan lachuu yoo argaman namichi ishee wajjin ciise sun waan ishee yellaasiseef abbaa intalittiif meetii sheeqelii 50 miijanu haa kennu. Isheenis haadha manaa isaaf haa taatu. Inni immoo bara jireenya isaa guututti ishee gad hin dhiisin. Namni haadha manaa abbaa isaatii fuudhuun irra hin jiru. Siree abbaa isaatis salphisuun hin ta'u.